Oduu gammachiisaa maashaallah tabarakallah baga gammaddan dhugaa rabbi roozaa dhugaa rabbi baay'ee gammade har'a gammachuun kiyya har'a daangaan qabu baga gammaddee naan jedhaa isinillee dhugaa rabbi waan roozaa kana dhugaan isiniin jedha baay'ee mataa kiyya na dhukkubsaa ture dhuguma soba jechaa turre miti amma eega saadaan natti fuute waa'ee saadaan in dubbatamu waan ishee dhugaa rabbii hiriyaa jechuun akkas hiriyaa jechuun nama akka saadaa kana dhugaan isiniin jedha maashaallah tabarakallah roozaa baga gammaddee baga rabbiin illee akkatii gara maatii keetitti galtuu yaada keessi tolche siin jedha nagaan irraanfannee assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu viidiyoo kana laalaamee walitti deebina dhugaa oduu gammachiisaadha baay'ee namatti tola dhugaan isiniin jedha mee viidiyoo kana caqasaa Nam takkachatti bilbilee hin himne argamne wala abbaa wala haadha wala nam takkatti hin himne jechuudha woroonni gara keessaatiin nagaafataa jirtanillee nam takkatti iyyuu hin himne jechuudha maaliifi hanga mana ga'utti ufitti hin amanne jechuudha hanga man tanaatu dhugaayyuu natti fakkaataa hin jirtu jechuudha kabajamtootaa fi hordoftoota fi yerootii salaamata gaafadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam naga qabdanii jirtanii isin jedha. Akka manattuu galaatiin jira inshallah rabbiin gargaartee maatii fi harkee akkan deebi'u abdiin qaba waan taasisee tiimeetiin jira waan hundaa jechuudha. Inshallah rakkoon qabu ni deebita ni dalagatta amma rakkin hin jiru. Kanaafuu iyyuu kabajamtootaa fi hordoftoota biyya ammaa sa'aatii meeqa ni beektanii nu bira? Sa'a sagalii jechuudha gara mana haaraatti deemaa jirra jechuudha makiinaa yaabbachuudhaa fi inshallah akka imala gaarii nuu ta'u du'aa inni godha du'aa keessanii nu cinaa dhaabbadhaa gummaa nagaatiin rabbi nu haa galchu karaa duwidoo lukkuu rabbi isin haa godhu jira du'aa inni godha karaan kun baay'ee akka fagaataa baay'ee akka nama sodaachisaa jechuudha karaa kanatti ani gizee dhufu jechuudha dhugaa rabbi maaltu mana na baasee dhee sodaataatiin hin dhufe jechuudha fattashaa miti. Miila fuudhanii hanga mataatti si fattashanii bakka keellaa hundarratti nama buusaa deemanii jechuudha baay'ee tokko sodaachisaadha karaan kuni. Kanaafuu iyyuu du'aa inni godhaa isiniin jedha kun imala deemaa jirra naaf yeroo isaanii hin yaadini mataan buusin qaba. Ishi baqqaanii. Ashaayyee kanaafuu iyyuu du'aa inni godhaa isiniin jenna karaa deemuutti bakka geenyetti viidiyoo isin waraa deemna inshallah rabbi jedhe. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya deemaa jirra. Baay'ee algaatiyya nagayatti baay'ee na dandeesse. Nagaya yoo rabbi waliin nu deebise walitti deebina. Fakka qulqulluu maal godhare? Bismillah ya rabbi karaa nagaan uufi. Jiru gara bakkaatti halkan kunu laala. obboleewwan kiyya argitaniitu maashaallah rabbiin karaa nagaa sinaa galchuu karaan daldaluu isiniif haa ta'u jedhama dhugaa rabbi hedduu gammade hedduu dasna jedhe roozaan ishee jettee saadaa duukaa akka galtu ayyamuuse garuu immoo isheettee nan gala jettee ayyamte malee achumaan biyyatti hafuun barbaaddu achi addeebi'een hojii kana hojjedhaa jechaa turte. Garuu ammoo ijoollee wayii YouTube ishee jalatti jechuudha ijoollee namichaa tokko Dubaayii kan jirtu isas viidiyoo isinii agarsiisa qaam maal jette beektani viizaa si hojjechiisa saadiyya keessaa na dubbisii viizaa hojjechiisaa fi Dubaayitti ofitti fuudhaa jette dhugaa rabbi maashaallah nama 200 wayitu laayikii godheefi mucaan kun akkana jettee koomintii jalatti barreessitee fi Oromoon dhugaa rabbi dhuguma Oromoon hammataadha. Dhugaa gara laafummaa akka kan keenyaa kana dhugaa rabbi hin jiru laafummaa kanarra maaliif namni yoo rakkate nama wal bira dhaabbatu jechuudha Oromoon dhugaa rabbiiti. Ammayyuu nama gamtaadhaan wal bira dhaabbatee walii wajjin hiriiree harka wal qabu rabbi nu haa godhu. Dhugaa rabbi natti tole namicatti namooti nama 200 wayii koomintii ati barreessite jalatti laayii jechuun diseeyyuu yooma fiduu baatte yooma Dubaayii sana geessuu baatte jechi ishee bichaan fudhatamaadha bakka jechi ishee bichaan hin ga'a. Akkasitti roozaan garuu rakkina roozaa akka isheenii akka saadaan haasofsiistee akka nu hubadheetti jechuudha. Akka rakkoo obboleettii keenya tokko ijoollee Harargee ayyaantuu jedhamtu sun yaasidiin fuula isheetti namni sana beektu mitiire rakkoo obboleettii keenyaa sanarra geenatti fakkaata maaliif beektanii ayyaantuun sun maal jedhaa turte seetan yoo yaadattu ta'e viidiyoo kanaan dura waan isheen haasaa turte yoo namni dhageessan jiraatanii
maatii keenya yeroo meeqa haraarsanii nu galchanii yeroo meeqa wal dadhabne wal lolaa waliin jiraachuu dhagaa jechuudha. Utuu hin jaallatinii waan isheedhaaf hin taane didanii humnaan maatiin taa'e jechuunidha. Yeroo meeqana wal dadhabne akkanatti dhuma jalaa fuula kiyyaa asidiinatti naqee jettee bu'aa turte. Maatiin kiyyaa araarsanii na galchu. Ani dideera araarsanii isaanii sababa isaaniitii araarsanii tu na galchaniiyyuu balaa kanarra bu'ee jedhaa turte. Maatiin dhugaa qabu ilmoon isaanii akka bultii ishee keessaa baatu hin barbaadan. Akka ilmaan ishee teessee guddifattu barbaadu. Garuu ammoo wal jeeqaa warra bashaa jiraachuun rakkoodha. Amma rakkoon saada akka saadaan jetteetti waan isheen jette immoo saadaan jechuudha. Abbaa kiyya ijaan arguun fedhu jette. Abbaa kiyya ijumaan argaa isaan fedhu rakkina kiyya hundaa itti himadhee yooti duute si awwaallanaan jedhe jette. Waan ajaa'ibaati wallaahi na dhibeenaan. Yooti duute si awwaallaa rakkina kiyya naminaa beeku hin jiru. Ilaalamee dhugaa rabbii dhuguma nu dubartiin rakkina keenya naminuu beeku hin jiru ko. Rakkina kiyya naminaa beeku hin jiru. Abbaa kiyya argaa isaan fedhu rakkina kiyya hundaa itti himadhee waanan jedhu na dideetiyyuu yooti duute si awwaallanaan jedhe. An argaa isaan fedhu hayichoo bichaan naqee ijaan argee addeebi'a. Hojii kanatti deebi'ee jiraachuu barbaadaa dhufeen dalagadhaa. Biyyuma kanatti hin deebi'aa jechaa turte. Rakkina roozaa kana keessatti abbaan ishee waan isheen itti himattee jalaa diduudhaan iyyuu saadaan maqaan ishee roozaan kun macarrashaa jala ofirratti murteessite bakka. Abbaa isheetti himattee rakkina isheetti himattee furmaata dhabdee miti isheen cinqamtee miti. Isaan garuu akkaseen abbaanis dhugaa qabu maatiin dhugaa qabu ilmoon isaanii akka bultii ishee keessa jiraattu fedhu malee akka isheen bultii ishee keessa adeemtu hin barbaadan jechuudha. Sababaa kanaaf isaan waan isheen ittiin jette rakkina isheen itti himatte kana dhiisii obsii taa'ii jedhanii natti fakkaata. Rakkoo ishee dhuguma isheedhaaf rabbitu wal beeka. Rakkina kiyya kan beeku anaaf rabbidhaa jette. Dhugaa rabbi viidiyoo ishee tokko hunda isaanii nan hordofa jechuudha. Durii kaasee ammarraa ta'ellee jechuudha. Kanaan dura isinitti himataa ture hordoftoota kiyyaa rakkina kiyya hundaa du'aa hinaa godhaafaa jedhee isinitti himataa ture. An nama firan dhabe nama manitti himadhu abbaa kiyyatti illee himadhe rakkina kiyyatti himadhe abbaan kiyya yoo duute si awwaallanaan jedhe. An argaa isaan fedhu wedhaarti. Rakkinni maatii isheetti yoo waan isheen jette kana eega maatii isheetti himattee maatii ishee didanii murteen ishee dhugumattuu kana macarrashaa irratti maal gochuudha ree maatii ishee irraa fagaattee jiraachuudha. Maatiin eegate rakkatte rakkina keetti furmaata siin taane maal gochuu dandeessire? Dhugaa qabdi dhugaa dubbachuudhaaf roozaan dhugaa qabdi. Garuu ammoo saadaan sossobdee jechuudha. Dhugaa haa galatoomtu saadaan dhugaa rabbi baay'ee desna jette rabbi walimaanii umurii sinaa dheeressu jenna. Saadaan sossobdee deebiseensi fidaa hin dhufta jettee fuutee galaa jirti. Isheenis immoo deebi'ee dhufee hojii kana hojjechuu qaba. Jarri kun warra gaariidha nama gaarii argadhee dalagaa kana dhiisuu hin qabu jette. Hojii rabbiiti. Ani qaxaradhee isa argeera jette roozaan. Dhugaa rabbi ani hojjettuus qaxaradhee argeera. Hojjettuu namaas ta'ee argeera. Shintibeetii namaas miiceera. Garuu kan kana hunda na fidee kana hunda na godhee murtee dhabiisa kiyya mataa kiyya nagaa dhokadhee jiraadha. An miidiyaa irraas bilbilli kiyya shaashaasaa dhangalee miidiyaas argaan jiru waa tokko dhagaan jirutti. Waan hundaafuu dhugumatti rakkina ishee kan beeku rabbi tokkicha rakkoo isheetti rabbi furmaata ishee haa ta'u. Dhugaa rakkoo isheetti furmaata rabba ta'uu fi saadaan illee haa galatoomtu. Roozaanii waan abbaa ishee akkanatti jibbiteef immoo naani dhugaa na dhibe abbaa kiyyatti yeroo baay'ee itti madheera. Abbaan kiyya na jalaa zim jedhe yoo duutellee si awwaallanaan jedhe jette. Akkamitti abbaan akkana jedhu maatiin humnaan qabanii nama jala nama kaa'utti dhugaa rabbiiti. Humnaan qabanii achumallee waan nu jennu ishin jedhan mitiire nummoo yoo nu ta'e malee ishin jennu kaa rakkoodhaa bara. Amma nuti dubartoonni dhugaa rabbii wanti tokko yoo nu ta'e malee yoo nu qajeelchuuf jedhan hin cabna laanu nama. Nuti rakkinni keenya yoo nu qajeelchuu fedhanii amma yeroo baay'ee sheekonni ulamaan hin dubbatu dubartiin jedhan akka burcuqqooti jedhan akka hanqaaquuti jedhan
yoo lafa dhoofte hin cabdi jedhan eeggannaa barbaachisa qalbiin ishees akkasuma waanuma bicuu seetiin dafee caba jedhan warri dubartootaa jechuudha dhugumatti immoo dhuguma qalbiin keenya waanuma bicuu seetiin dafee nu caba jechuudha amma roozaan obsitee macarrashaa jala wanti isheen filatte biyyarraa fagaattee maatiirra dhokattee jiraachuudha garuu ayyichoo see sanaaf itti boosse dhugaa rabbi umurii isaanii dheeressuu fi inni isaan al tokko nama du'e jedhaa turan garuu ani hin beeku malee akkoo see miti haadha seedhamoo maal jedhaa turan abbaan ishee yeroo darbe ji'a darbe dura jechuudha gadda maatii isheellee dhageenye kana faallee haadhatu dhageessee teesse jedhaa turanii dhugaa rabbiiti isheen biyyarraan fagaadha jette malee rakkoon immoo isheerraan fagaanne maatii ofirraa fagaachuunis furmaatan ta'u waan hundaafuutu roozaa kana quraanatti qaraasisanii dhugaa wanti akkanatti nama jibbisiisu akkasitti of nama jibbisiisu jireenya nama jibbisiisu kuni quraana nama barbaachisa quraana ituutti qaraanii sheekatti fidanii quraanatti qaraanii gaariidha amma saadaan akka ijoollee daa'imaatti sossobdee jechuudha deebiseensi fida jettee sossobdee fuutee galaarti garuu ammoo abbaan manaa ishee kanaan dura akka kanattiin ushururuu jedhaa ture sun rooza bareedduu kana dhugaa rabbi hanqaaquu bareedduu amala qabeettii kana nama hundaa ishee hawwu kana abbaan manaa ishee amma maaliif ofitti hin fudhanne haa ta'u immoo eeguma isheen baddee immoo maa sagalee hin taanee fi akkana ta'ee sana ta'e jedhee illee maan dubbanne hangaafi abbaan manaa isheetillee na dhibee abbaan ishees maaliif rakkina ishee irratti duraan biran dhaabbanne erga isheen baddee mucaa keenya badde jedhanii taa'anii boo'uun maal faayidaa qaba amma isheen tokkitti ayyichoo isheetti jettee galaarti rabbi umurii isaanii dheeressuuf malee garuu duraan viidiyoo wayii keessatti namni waa ta'e jedhaa turanii garuu isaaniin immoo miti ayyichoon isheen jettu akkooseedhaan ayyichoo itti yeroo baay'ee jechuudha akaakaa isheetiin immoo abbichoo jetti akkasii dhugaa rabbi roozaanii baqa qalbii isheen garuu immoo namoonni dhuguma viizaa hojjechiisuu fi danda'anii akka koomentii barreessan wanti sun as dhugaadha yoo ta'e wanti isaan dhugaa yoo ta'e utuu viizaa hojjechiisanii fi erga ta'e immoo biyyaa deemteellee dalagatti baay'ee gaariidha amma qalbiin ishee baay'ee cabee jira amma boossii baay'ee nama gaddisiisa dhugaa rabbi kanaafuu garuu immoo uummanni oromoo bira dhaabbatee kunoo hamilee isheedhaaf gaariidha dhugaa viizaa si hojjechiisaa of biratti si fuudha jedhanii akkanatti jajjabeessuun isaanii maashaallah tabaarakallaa ani koomentii ijoollee baay'ee jala deemee isa waan isaan jedhan ilaalaa ture keessumaa mucattii ishee akkanatti koomentii barreessitee roozaa saadii jenna dubbisi keessaa na dubbisi roozaa viizaa hojjechiiseen ofitti fudhadha jette ammi namaa du'aa'ii godhanii dhugaa rabbi du'aa'ii godhanii fi baay'ee namatti tola oromoo yeroo akkana wal bira dhaabbatu nama gammachiisa dhugaa baay'ee namatti tola namni kamiyyuutu wal bira dhaabbate osoo gufuu jireenyaa walitti ta'uu baate dhugaa waan roozaa immoo waan isaan beeku dhugaa akka waan obboleettii kiyya taateetti waa'ima ishee yoo isaan viidiyoo gadhiisan duruman ilaale bakka yoo isheen boossellee duukaan bu'a dhugaa rabbiiti maaliif ani hin beeku waan isaan beeku natti tolte bakka roozaa miskiina wayidha dhugaa rabbii rakkina kiyya namni naa beeku hin jiru ani nama hunda du'aayinaa godhaa jedhee hordoftoota kiyyatti illee himachaa ture rakkoo kiyya namni naan beeku akkanaa jettee roozaan garuu akkan maqaan ishee saadaan garuu sossobdee amalaan fuutee galaa jirti garuu gaafa galtee hin deebiti moo innis dhugaadhaan beeku akkas waan dhaggeeffattaniif galatooma.